Ustaaz baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdan. Eeyyamamoo taatanii waan dhuftaniif guddaan sin galateeffadha. Isinis sagantaa miidhagaa kanarratti naaf heeruu keessanii fi galatoomaan jedha. Kaameetti broadcast yeroo jalqabaati fuula garnatti fakkaata. Kanaaf iyyuu galatoomaan jechuun barbaada. Baay'een sin galateeffadha. Egaa isin miseensa mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaati. Kabajamoo jedhamuu qabu gaa miseensonni mana maree yoo kan na eegamtan ta'e akka maatiitti kabajamoo dhiiseen si jechaatti fufuu nan danda'a. Dheerata yoo akkasitti malee kabajamoo itti ustaaz itti maqaa gaafatte dabaltuun dheerata barbaaddetti irraa murtee haasa'uu dandeenya maal rakkoon qabu. Ulfaadhaa galatooma. Pirootokoolii akkan hin balleessineef jedhan. Hayyee ustaaz haalli dhaloota keessanii haalli guddina keessanii baay'ee xiqqoo ishee namoota biraarraa addadha. Baay'ee isin inspire dhaloota kan godhudha. Waggaa 9tti umrii waggaa 9tti yerootti daa'imni kunuunfamuu qabutti yerootti maatii isaatti siquu qabutti maatiirraa adda ba'uun akkam ture? Egaa namni filatee miti maatii tokko keessaa kan dhalatu. Ani immoo akka carraa ta'e maatii qotee bulaa ta'anii biyyeessaa ta'anii malee viizhinarii ta'an bor achi ce'anii ilaalan keessaa hin dhaladhee yaada. Naannoo nan itti dhaladhe godina Ilubaaboor naannoo aanaa mattuu gandattiin bakkee cooraa jedhamti ganda baadiyyaa. Magaaliyyuu amma yawwanaayyuu magaalaan taane fagoodha magaalarraa har'ayyuu. Naannoo sana keessatti aadaan baratamee qotee bulaa ilmaan qotee bulaa horii horsiisuudha, horii tiksuudha, achi ka'anii immoo gaafa xinnoo hirreen isaanii jabaatu immoo abboota isaanii maatii isaanii qonnaan gargaaruudha. Jiruun isaanii achumatti isuma jiruudhuma wal fakkaatu isuma duplikeet gochuudha. Abbaan koo garuu umrii sanaanii ani gatii ofii koo hin baranneef jedha abbaa fi haati koo. Ijoolleen keenya barachuu qabdi akka keenya wallaalummaadhaan asitti hafuu qabdu kan jedhurraa kan ka'e nuti nuuf hin barinin mana quraanaatti na galchanii magaalaa xiqqoo tokko jirti Kamisee jedhamti mana quraanaatti na galchanii gaafa umrii koo waggaa 6 quraana fixe quraana jechuun egaa kitaaba amantaa musliimaa namni diyyuu beeka fixe gaafa fixu kan inni more of baraa dhufe jechuudha. So amma ta'e gaajaatti sana fixe achumatti naannoodhumatti waa xiqqoosee barumsuma sanatti ufee barachaan ture. Achi booda immoo more deemee barachuu qaba. Naannoorraa deemee iddoo barumsi bal'aan itti jirutti barachuu qaba kan jedhuuni naannoo Guumaa jedhamu yeroo ammaa kana godina Jimmaa jala jira. Achitti darasummaa nu erganii adeemsa guyyaa 4 ta'uu achi kaanii miilaan deemnee dhaqneeti kan achitti barannee ani ilmaan wasiilan kootii jiru na wajjiniini jaratu na fuudhee deema karaan makiinaanis hin jiru karaanuma daandii xiqqoorraa Ilubaaborii kaanii gara Saayilamii keessa bara ammaa kana Dabuun Miraab Itoophiyaa jedhamee kan achi citee achi keessa baanee Guumaa dhaqne achitti baranne. So yeroo muraasee achitti barannee booda umrii koo waggaa 9tiin gara Hararitti ni male. Waan addaati yeroo sanatti naannoo keenyatti wantoota yaadadhu keessaa akaakayyuun koo haadha kootiin yeroo tokko mucaa kana erguun barbaada. Harariin akka inni dhaqee qara'e aalima akka inni naa ta'uun barbaada jettee haati koo akaakayyuu kootti himte jechuudha. Isaan immoo ilmaan baalabbaataati bara sana keessatti gara faamilii haadha kootiitiin mucaa kana yoo jibbite yoo guddisuu dadhabdee natti kenni nan guddisaa jedhaan akaakayyuun koo. Haati koo lakkii ani mucaa koo nan jaalladha. Garuu immoo wallaaluma doofummaa nu keessatti guddannee as geenya kana tufuun qabu dhaqee barachuu qaba jetteenna bakka waliin gallee anaan fuudhanii na erganii. Ayiriiman bargaafanasi Ilubaaborii Harar dhaquun yaa beektaa asii Ilubaaborii as dhufuun kiiloomeetirii 600 asii kaatee Harar dhaquun naannoo kiiloomeetirii 400 fooyitii akka carraatee yaa'u tiraanspoortiis nu kafalchiisanuu asumarra tafumarra na kaatanii miilumarra na kaatanii deemu. Waggaa 4 achi ture. Qaraatii baadiyyaa keessatti dhaqanii qara'uun yeroo ammaa kana keessatti waan yaadamu miti. Cima tuuteenyi amma yaanne jechuudha. Maaliif umrii sanaan ganama ciree nyaattee baataa galgala nyaattaa wanti nyaattu hin jiru guyyaa guutuu qara'aa ooltaa maatii kee silkiin hin jiru wal quban qabdu jechuudha.
Waggalama utuu jiran argin waan jira ta'an argin gidduudhaan al tokko badee dhaqee eegasii mammas qabanii achitti na deebisanii waggalama immoo deebi'ee qara'ee eegas booda biyyatti deebi'ee maatirraa umrii sanaan addaan bahuuni I think murtii tu kana fedheedhee yaada namni tokko jiruu isaa keessatti jiruu maatii isaa keessatti wanta positive ta'e waan gaarii tokko murteessuu danda'uun baay'ee murteessaa akka ta'e arge murtii decision makerii abbaa faati koo namoota murtoo ta'uu isaaniitiin iyyuu anarra sadarkaa kanarra gahuu danda'e. Ustaaz egaa deemsa sana keessa har'i keessan kaleessaan akka ijaarame numa beekama har'a nama baay'eef biddeen taataniittu nama baay'eef carraa uumtaniittu karaas taataniittu wanti garuu bakka itti abdii isin kutachiisuuf ture isin dhaabuuf ture wanti uumameen jiru. Baay'eedha maal taateeti indee every step jiru koo keessatti challenge malee iddoo tokko kan hin darban jiru. Fatanaa qormaata gurguddaa afaan bineensaan yeroon afaan waraabessaa keessaa itti ba'ee jira yeroon a lot of things garuu kana hunda isaayyuu enjoy godhaatuman isatti aanu waan guddaan na dura jira kan jedhuun ilaalaa ture challenge ranaan baay'ee isaa ol na fuudhe malee homaan hin cabsine. Sho. Garuu ustaaz amma seenaa sinatti maayartan kana keessatti waan dhufu hundumaa keessatti carraa jiru laaltu. Kan akkamitti maal sitti fakkaate? Wanti tokko ati roga baay'ee qaba. Seegalaa amma fakkeenyaaf kaameeraa kan ilaalte asiin saayidii tokko qaba. Asiin muuzii dhomaa tokko hin jiran miti asi. Gaafa asiin ilaaltu garuu waan isaa kana hold godhe jira. Asiin gaafa ilaaltu waan biraa jira. Asiin gaafa ilaallu barruu biraa jira miti. Gaafa asiin ilaaltu moo barruu biraa jira. Duniyaa kana irratti wanti si mudatu hundi isaayyuu roga tokko qofa hin qabu. Roga tokko qofa laaluun qabduti. Roga 3, 4, 5, 6 dimensionii 6, 7, 8 qaba. Ani challengeota na mudatan kana keessatti roga biraan achi cee ilaala. Wanti kuni asiin yoo akkanatti kun asiin as jira. So kana booda maaltu jira kan jedhan ilaala jechuudha. Kanaanin wantoota na mudatan kana irra taa'ee isa taa'ee sana mudate sana miti kan hin yaadu. Isa taa'ee biratti hin gadduan. Kana bira akkamiin hin darbuu danda'a? Kana atti aansee maaltu dhufa? Yoon kana maal godhen kana bira darbuu danda'a? Quick fix waan godhamuu qabu yeroo gabaabaadhaaf waan suphamuu qabu nan suphaa. Isatti aanu immoo roga biraan ilaala. Opportunity challengeota dhufan kun hundiyyuu opportunity mataa isaanii qabaachuu akka danda'aniin amana always jechuudha. Kanaan inni hunduma isaayyuu opportunity jijjiirachuu danda'a. Kan biraamoo seenaa jireenya keessanii gaafan akkasiin keessummaa keenya taatan gaafa mirkaneeffadhu innaan duubatti deebi'ee seenaa jireenya keessanii check godhu namoota hin dhaabbanne jedhaman jiru addunyaa unstoppable namoonni akkasii namoota muraasadha addunyaa kanarra kan jiranii namni baay'inaan waama xixiqqoodhaan bakka bakkatti gufatee achumatti dhaabbata isin garuu namoota hin dhaabbanneedha hidhaan nama isin hin dhaabne challengeewwan jiruuf jireenya bu'aa ba'een isin hin dhaabneedha kun garuu salphaadha ustaaz. Anaaf salphaadha. Maaliif hin jedha ani umrii koo keessatti waan xixiqqoo si yaadeen beeku. Yeroo dhuman baadiyyaa bakkee cooraa naannoo Lubbaaboor keessa jiraadhe sanallee yeroo sabiyyummaa kootii kaasee wantoota gurguddaadha kan vision godhu. Manan keessa jiraadhu mana guddaa yaada. Makiinaan oofu mana makiinaa guddaa yaada. Qabeenya yoo itti waan guddaadhan yaada. Dreamiin koo waan xixiqqoo yoon si kaasuu barbaade fakkeenyaaf sabiyyii ta'e quraana haffazuun barbaadaan jira. Quraana haffazuun waan laafaa miti. Chaaptarii 114 sammuu keetti qabachuu jechuudha. Ji'a 8 keessatti itti milkaa'e jechuudha. Iluu Baaboorii bahuun qaba jedhee murteesse. Chaalenjichi jiru keessaa ka'e Finfinneetti galuun qaba. An fira siin qabu mucaa hiyyeessaa nama hin beeku hin qabu nooti fira miti nama hin beeku illee hin qabu ture. Yeroo muraasa keessatti garuu nan milkeesse. An abjuu koo keessatti yeroo waa'ee daldalaas waa'ee hojiis gaafan taa'ee yaadu wanti imagine godhu maa inni miliyoonerii ta'uun qaba hin jedhu maltaayii miliyoonerii ta'uun qaba hin jedha. Iddoo tokko waan inni irra jiru miti kan inni ilaalu. Iddoon gahuu barbaadu ni yaadu jechuudha. Kanaafuu namni waanuma yaadu ta'a seertaa amantu. Namni yoo waan guddaa yaadde waan guddaa attract goota. Magnetiidha yaadni ati sammuu keessatti yaaddu maal beektaa? Attract goota. Wanti xinnoo yoo yaadde achumatti hafta. Waan guddaa yaaddennaan itti geessa waan sana.
har'ata yookaan bortaa waan sanatti geessa namni waanuma guddaa yaada rabbiinis waanumati guddaa yaaddu sii godha waan ammati yaadde sii godha rabbiin an kanatti naman hadiisa tokko jira nabiyyiin keenya alayhi salaam maal jedhani يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي فليظن بعبدي أني بك قربتش كوت نياد انجرا وان غاري تنها يادو which means دو قدا هاوچو يو دو قدا دبستي هاوته دو قدا ستر بايزو يكون ساينسين اسكانو ميدامتي نمني توكو فكينيا فما أما اللي غابرا كان الجوريزمي توان كان كوليكت ولما فكينيا في يوتيوب الرجلتي يو كان تيك توك الرجلتي وان توكو يواتيرو لما سدي إلالتي وان سنة دوجرو نداولة تبوري سيفي لايف جروني اللي أكو مكان وان قدا يادي تانان وان بلع يادي تانان قدنا يادي تانان وان غرسن التسيجي ستويو وانتباه إن بتعمر جكيتين ستمرسي سترفيتشون كناف وان قدا يادوتو وان إدو قدا رانسكا نمني دور ما يادوكا akkasitti mana baay'iseen anis baay'ee nama kanatti baay'ee gammadaan jira yaada keessaniin garuu ustaaz yeroo tokko akkamitti yaada namni barsiisaa amantaa yookiin namoota naannoo mana amantaatti amantaa kamiinuu jiranii gaafa qabeenya qabatanii argaman yookiin gaafa akka keessan kana boldly waa'ee qabeenyaa haasa'an waa'ee diinagdee haasa'an akka dogoggoraatti akka barsiisaa dogoggoraattis yeroo fudhatamuun argina waan ta'eef xiqqoo hiyyummaa fi gaarummaa walitti qabnee ofitti qabna miti nuti akka hawaasaatti hiyyummaan nutti jajamaa baay'ee gaarummaa hiyyummaan nutti himamaas hawaasa guddanne waan taaneef kana keessatti deemuun salphaadha kana akkamitti ilaaltu isin jaamantatiinis kuni mana amantaa yoo dhaqxee abbaa amantaa tokko namni yoo ta'e bakka abbaa amantaati masjiidin sagachiisaa hin qaraasisaa damuuzni I don't know mana amantaa garagaraatti modaalitii garagaraa qabaata saaxiniin dhadhaamee birriin uummatarraa walitti guuramee damuuzni kaffalamaa fi yoo baay'ee uummata baadiyyaa ta'e laftiin qotamaa fi horiinis walitti buufameen kennamaa fi jiruunsaa kanaan sarvaayiv godhaa kana biran dargodhamee yaadama. Kun garuu dogongora guddaadha. Amantaa kam keessayyuu kun hin jiru. Nabiyyoota Rabbii gurguddaa yoo argine Nabii Suleymaaniin yoo fudhatte addunyaa kana guutuu Rabbiin laaffisee fi jinnii sin ajajaa nama sin ajajaa allaattiin ajajaa qabeenyi isaa waan amma kana jedhamu turre Nabii Daawud hundi isaanii jiruu horatanii jiruu garagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Amantaan dogongoraan hubatamee jira biyya kana keessatti. Amantaa Islaamaa keessatti qabeenyi yeroo inni itti faarfamee jira yeroo inni ittis immoo qeeqamee jira. Kan itti faarfame maal qabeenya karaa halaalaatiin karaa sirrii ta'een I think halaala jechuun baramee jira waan ta'eef haraama kan hin taane haqni namaa kan keessa hin jiraan karaa Rabbiin dhowween kan kolleektiin godhan walitti hin qabamne yoo ta'e jaallatamaa akka ta'e Rabbiin akka jaallatu Rabbiin waan gaarii ittiin hojjechuu akka inni itti faarse abbootii qabeenyaa gurguddaa akka isaan faarfaman Quraana keessatti hadiisa keessatti agarra. Addunyaan kan inni qeeqame maal inni boona kan fida yoo ta'e nama irratti olaantummaa agarsiisuudhaaf yoo ta'e hiyyeessatti miidhuudhaaf hiyyeessatti exploit gochuudhaaf saamuudhaaf yoo ta'e kun jibbamaadha. Kana achi kan jiru ani eessaa fidamee hiyyummaan akka amantaa maqaa amantaatiin faarfamu baay'isoo hin aangaluun. Hubannu kitaaba Anqaree hunda isaa keessatti Quraana keessatti hadiisa keessatti addunyaan gaariin yeroo isin itti faarfamtu nabiyyiin keenya waa'ee addunyaa gaafa haasa'an isaan naggaadees ta'anii beeku. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam horii tiksanii beeku reetti tiksanii beeku kaffalameef jechuudha. Daldalanii beeku faarsanii jiru jechuudha. Sahabaa nabiyyi gurguddaa investoroota gurguddaa jira. Akka Usmaan ibn Affaan yoo agarte namoota kophaa isaanii namni tokko dhuunfaan waraana tokko kophaa isaa kan inni yeroo inni itti bobbaasee jira jechuudha. Kanaaf eenyutu Rabbiif liqaa liqeessaa jechuun waan gaarii hojjete bor Rabbi biraa waan gaarii eenyutu argata jedhee Quraanni gaafata. Horii gaariin waa bareedee namicha gaarii hirkatteedha. Haddiin qabu jechuudha kun. Kanaaf qabeenya horachuun hiyyummaan arrabsamaadha. Nabiyyiin keenya alayhi salaam Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr. Sagantaan keenya sagantaa marii amantii miti aynaw situ kaase dubbii kana. Gaafa illee Rabbiin kadhatanu yaa Rabbi sitti maganfadheen jira maalirraa
sitti kafaruu fudhaafi hiyyummaarra lamaan wal bira jechuudha. Rabbitti kafaruu rabbii waakkachuudhaafi hiyyummaarra sitti magan jedhan. Eessaa dhufamee hiyyummaan akka faarfamu hin beeku. Gara kee kootti os deebitee anamma wantoota sadii gurguddaa akka biyya kanaatti faallaadha jedhamee yaadamutu na keessa jira. Imaama masjidaati nan sagachiisa. Jumaas watwaanan godha dhuftee dhaggeeffachuu hin dandeessa. Galatoomaa. Hundumaa wal qabatu waan ta'eef. Masjida nan sagachiisa, nan qaraasisa. Roobii laayiviis hin darba sagantaan kun televezyiinaanis hin darba nan qaraasisa amantaa. Ummata dhimma amantaa dhimma Musliima Itoophiyaa irrattis immoo adda durummaadhaan wantoota godhamanus godhaan tures godhaatis hin jira tokko jedhe. Nan nagada. Warshaan qaba. Hojii garaagaraa lafa qonnaan qaba, warshaa bishaaniin qaba, warshaa soogiddaan qaba. Lafa qonnaa jira, ala ergiitu jira. Biizinesii baay'ee keessan involve godha. Abbaa qabeenyaati illee jedhee ofii muus hin danda'u nama Maltaayii mileenariidha. Rakkii maal taate ganaadha achi karaarra jirratti dhaqaa jirra. Yaa asseetiin jira gaafa baankii keessa birriin hin jiru dhanii akka nun gaafanneef. Kuni kallattii tokko jechuudha. Da'aazir kan biraatiin siyaasaa keessa hin jira. Siyaasa biyya kanaa keessatti piilaarii sadiitu yookaan siyaasaan biyya kanaa wanta utubaa sadii irratti dhaabbata miti. Qaama seera baasu, qaama seera hiiku, qaama seera raawwachiisu miti. Kana keessaa paarlaamaadha. Namni tokko akkamiin namni amantaa akkamiin siyaasaa keessa galaa jedhamee falmii baay'eetu ture yeroo ani mana mariitti maal jechuudha kuni. Akkana jechuun namni dogongora tokkoffaa siyaasuma waan ta'e hubannoon siyaasaarraa namni qabu iyyuu dogongora. Yookaan immoo hubannoo namni amantaarraa qabutu dogongora. Namoonni amantaa qaban siyaasa keessa yoo hin galle ta'e siyaasa namootuma amantaa hin qabne namoota duudhaa amantaa hin beeknetu akka barbaade godhee ilma namaatti akka barbaade taphate jechuudha wanti kun jechuudha. Warri weestiin iyyuu har'a seekulaarisim jedhanii kaleessa mataan dhukkusaa turan gara kanatti deebi'aa jiru. Kana keessas hin jira jechuudha. Ani wanti kun sadaniyyuu wal simatee deemedha yaada. Ana keessatti takkaa walitti bu'ee hin beeku. Anaaf lammanuyyuu wal utubee walii wajjin jiraata. Maybe namni hundi kana sadan iddoo tokkotti successfully manage gochuu hoogganuu danda'uu danda'a. Angaruu kun sadan wal keessa jira. Walii wajjiniin wal deeggaree, wal miidhagsee, wal guutee, wal utubee deemedha yaada. An maalitti namni waan dubbatuuf waan itti amanu yookiin waan barsiisu jalqaba ofiisaa jiraachuu qaba jedhee amanu. Namni of hin jijjiirin anaan na jijjiiruu danda'a jedhee hin yaadu. Waa'ee diinagdee fooyyeffachuu, waa'ee jijjiiramaa, waa'ee law of attractionii ofiisaatu waa hin jijjiiramin. Tiyooriisaa. Kanaafuu waaqnis gama keenyaanis waanuma wal fakkaataa yaadama wal fakkaataan qaba ani personally amantaa bakka bu'ee miti. Garuu diinagdeen murteessaadha miti ustaas. Maal taateeti diinagdee malee amantaan eessatti gad dhaabbatamaa. Diinagdee jechuun ikkoo bu'uura waa hundaati. Maal jechuudha kun namni tokko yoo dinagdeedhaan bilisan taane amantaadhaan bilisan ta'u siyaasaadhaan bilisan ta'u biyyi isaa bilisa ta'uu dandeessu. Dinagdeen bu'uura waa hundaati. Waa malee miti baramma quraana yoo fudhatte matsaaf qudduus yoo fudhatte bakka baay'ee keessatti waa'ee dinagdeetu pirinsipilii dinagdee wantoota halaala ta'an wantoota haraama ta'an akkamiin nama akka hojjechuu qabdutu ibsamaa achi keessatti. Utuu dhimmi kun dhimmi cimaa ta'uu baate iddoo hundatti wanti kun meeshiniin godhamu. Waa'een zakaa maybe matsaaf qudduusii keessatti godhan aalm kan jedhamu wantooti garaagaraa kun wanti inni achi keessatti bu'uureffame achi keessatti sirni kaameefi jedhuufi dinagdeen bu'uura waan ta'eedhaaf. Jecha tokko jira afaan arabaatiin alli rizquu min fa'asuu qaraaruu min ra'su. Namni rizqiinsaa qottoo isaatiin ta'eedha. Murtiinsaa sammuu isaa keessaa jedha. Kana jechuun namni tokko yoo ofii isaatii dafqee jiraata bula ta'e eenyuyyuu akka barbaade asiifachiis ajajee waan hin taane akka inni ta'uusaa hin dirqisiisu. Kanaaf dinagdeen biyya tokkoof murteessaadha. Nama dhuunfaadhaafis murteessaadha. Har'a qofa miti dinagdeen kan inni fayyadu. Borillee gaafa duune kaanu boodallee
namni dinagdee gaarii qabaatee asitti qixa sirrii ta'een itti fayyadamee ittiin jiraate achillee tirree itti fayyadama. Seenaallee dhiisee deemuu danda'a. Amma namni hiyyeessi maal dhiisee deema? Hiyyummaa dhiisee deema. Maal dhiisee deema hiyyeessi? Hiyyeessi bira ammoo maa tokko dhiisee hin deemu. Namni garuu waa qabu maal dhiisee deema? Waan tokko dhaabee deema. Mana barumsaa tokko ta'uu danda'a, karaa tokko ta'uu danda'a, buufata fayyaa tokko ta'uu danda'a, bishaan boolla keessaallee baasee namoonni dhuganillee ta'uu danda'a, muka gaarii tokkollee dhaabee si galee baay'ee hiyyummaa qabeenyaa qofa siin jechaa hin jiru. Hiyyummaan inni guddaan inni maal hiyyummaa sammuuti. Hiyyummaa dinagdee kan fidu baay'ee hiyyummaa sammuuti. Sammuun kee kun liimitir ta'ee hidhameera taanaan hiyyummaa malee wanti inni attract godhan jiru. Open minded taate positive thinker wanta bal'istee yaadde taate jennaan hiyyummaa keessaa baate jechuudha. Feetu baadiyyaa godina sana keessatti dhaladhu. Feetu magaalaa keessatti dhaladhu. What matter is the way you think. Akkaataan itti yaaddu. Wanti itti attract gootus waan itti yaaddu kana jechuudha. Kanaafuu haasaa kee yoon I don't know si deebiseera ta'ee beeku hiyyummaanii dhukkubaa. Hiyyummaanii fafa. Hiyyummaan gufuu waa hundaati. Gufuu guddinaati. Namaa gadi si godhaa biyya kee biyyaa gaditti si godhaa haasaan kin dhaga'amu amma namoota addunyaa kana irratti yeroo tokko haasaa tirash ta'an haasaa nu dhageessa garuu gatii qabeenyi gurguddaa qabanii fi vaaliyuu godhamu namoota hayyuutu jiru baay'ee haasaan jiraa utuu warqeedhaan barreeffame illee kan haqan godhanni isaa ol utuu wanti biraatti hin barreeffamne garuu fudhataman qabu waay waan qaban hiyyeessa kaa. Kanaaf yoo dureessa taate waa baay'ee si dhaga'a. Samiif dachiin illee si dhaga'a. Akka salphaatti miti hiyyummaan waan salphistee ifirraati buuftee deemtu miti. Sababiin isaas biyyi keenya akka biyyaatti biyyoota hiyyeetti jedhaman keessa jirra. Kanaaf immoo naamusni hojii, aadaan hojii, kutannoon, cichi dhimmoota jedhaman kana irratti tuwaanan jirtanis. Maayistirii yeroo gabaabaa illee haa ta'u dhiyoo kanaadha manaa koo manuma keessa ta'e I think namoota agarsiisee dha yaada waan kana Ambarii magaalaa Gordommoo jedhamtu tokko jirti. Goreerraa kiiloomeetirii I think 17-20 waan akkasii fagaattee I'm not sure. Karaan kuni karaan hin turre ala sana. Zambiilii meexxii irraa hojjetamu tokko beektaa? Warri magaalaa baay'een beektaa. Zambiilii sanattiin baaduudhaa fi killee magaalaa sanaa fideetan mattuutti gurgura. Nan goree keessa dabarree bakkee cooraa gallaa bullaa boromtaa isaa immoo baannee finnee mattuutti gurguraa dhadhaa finnee achii gurgureedha nama kolfitee kolfuduute maaltu sammuu isa keessa dhufe beektaa san zambeelii mataa irratti baadhee dhadhaan baqu kun immoo dhanna koo irra akkana gadi yaa'u kana sammuu isa keessa. I did that sana hojjedheen jira. Leeqaa dhaqee fagoodha leeqaa jechuun nurraa about 40 something kilometers miilaan deemtaa fardaan deemtaa buna binnee goreetti finnee gurgurra turre. Yeroo muraasaaf illee ta'u jechuudha. Salbaajii finfinnee kanaa fe'ee gabaa mattuu keessa dhaabee bakkee keessa afne noo suuqiin hin jiru roobni sitti roobaa barandaa namaatti walitti sabassabdee dugdatti baattee amma warri dambii magaalaa kana keessatti namaa siifachaa ari'atan kan agartee bachoo geessee gurguran ture. Hiyyummaa keessaa bahuudhaa fi kutannoodhaan utuu hojiin tuffatiin godarraa from the scratch kaatee hojjechuu sirra jiraata. Dadhabuu sirra jiraata. Sometimes maalli biddeenuma tokko caalaa nyaatamaa jedha namni keenya. Kun jecha uummata keenya hiyyummaa keessatti hambisee. Namni biddeena tokko nyaachuuf miti kan inni hojjetu. Namni qabeenya horatee ilmaan isaa sammuu bilisa taate tokkoon guddisee seenaa hojjetee darbuudha. Haasiliin barbaadu namni keenya. Qormaatan barbaadu jiru keessatti. Qoramuun barbaadu. Argatee dhabuu, kassaruu hin barbaadu sodaata. Seen qabu kana qabadheetaniyyuu goomman baxeenaa waan jedhamu tokko jiram jechuuta nama kolaasan biyya kana keessa jiran kan keessaa gurguddaa keessaa goomman baxeenaa yaazuutiin izoo yeellame yaazuutii hid wanti qabatte adeemu kan biraa guddaa isaa yaaduu qabda maleeti waan xinnootti caccatee qabattee teessennaan ishee namatu si'ama qabattee umrii kee guutuu jiraate jechuudha. Kanaafi aadaan hojii biyya keenyaa anillee aadaa koo jijjiiree dha yaadaan iyyuu ganaa. Namoonni addunyaa kana keessatti miliyoonara ta'anii yoo xinnaate sa'aatii 16-18 hojjetu. Inni miliyoonarii ta'ee har'a addunyaa irratti maqaan isaa ka'u kunis sa'aatii 24 kennameef.
Inni hiyyummaa keessatti digiraa keessa jiraatu sa'aatii 24 kennameef. What's the difference? Differencein sa'aatii 24 kana akkaataa nu itti fayyadamnedha. Akkaataa nuti sa'aatii 24 kana itti gara humnaatti itti jijjiirree jechuudha. Kana jechuun barbaada. Ustaaz baay'ee galatoomii ulfaadhu. Asumaan ol qabsiistee yaadama hawwuu abjuu fi mul'ata. Waan muraasatu naan jettee adda addummaa wantoota kana. Namni tokko viizhinii qabaachuu qaba. Viizhiniin isaa kun immoo fedhii yookaan immoo dandeettii isaatii fi waan inni miidhagsu irratti hundaa'uu qaba. Siyaasaadhaan iddoo kana ga'uun barbaada. Qabeenyaan iddoo kana ga'uun barbaada. Hawaasa keessatti iddoo kana ga'uun barbaada jedheetiyyuu tokko lama sadii ifatti beekuu qaba namni jechuudha. Namni tokko yeroo gara haadha isaa keessaa bahu addunyaa kanarratti bilaashaan dhufne. Ba'aallee miti. Biyyaafillee opportunitiidha, maafiidhaafillee opportunitiidha, addunyaa kanaafillee opportunitiidha namni tokko gaafa dhalatu jechuudha. Kanaaf viizhiniin inni qabaatu garuu environmentiin viizhinii isaa kana sheeppi godha. Haa ta'u garuu manni barumsaa keenya utuu wantoota kana irratti xiyyeeffannoo godhanii ijoollee kana gaafa barsiisan wantoota gurguddaatti agarsiisaa utuu barsiisanii iddoo isaan har'a jiranii miti iddoo isaan boru ga'uu danda'an. Hiyyummaan illee bakki itti dhalatan illee akka naman sakaalle hiyyeessa keessaa dhalachuun maatii wal'aalaa keessaa dhalachuun illee akka naman sakaalle akkaataa isaaniitti argaa deemanuutu barsiifame baay'ee bareedaadha. Hanqinni bakka sana jira waan ta'eef jechuudha. Abjuu gaafa jennu immoo namni dammaqii utuu dammaqee jiru hirriba keessatu hin jiraatin taa'ee sammuu isaa kana keessatti wanti inni viizhin godhuudha. Maal akka ta'uu barbaadu, maal akka horachuu barbaadu, qabeenyaan eessa akka ga'uu barbaadu, hawaasummaadhaan eessa akka ga'uu barbaadu, akka biyyaatti eessa ga'uu akka barbaadu sammuu isaa keessa deddeebi'a. Waan kana waraqaatti gad deebisuu qaba. An jiruu kana irratti abjuu koo keessa wanti jiru yeroo hunda deddeebi'ee sammuu kootti kan dhufu kana hidhee kaa'achuu qabaata jechuudha. Kun egaa through time develops godhama. Kitaaba dubbisuu, namoota muuxannoo namoota garaagaraa irraa namoonni akkamiin milkaa'an addunyaa kanarratti qabeenyaa warra milkaa'an siyaasaadhaa warra milkaa'an hooggansaa warra milkaa'an milkaa'insi kun egaa kallattii baay'ee qaba jechuudha. Abbaa ta'uudhaan kan milkaa'an haadha ta'uudhaan kan milkooftee maatii hoogganuudhaan milkiin kallattii baay'eedhaan ibsama waan ta'eedhaa fi ekspiriyeensii muuxannoo namootaarraas immoo waan kana fudhachuudhaan. Kanaaf akka waliigalaatti viizhiniin keenya jiruu keenya maatar godha. Waan guddaa viizhin goona yoo taane hin rafnu, sa'a muraasa rafna, hin talisnu, waan qabnu, iddoodhuma waan qabnu. No problem, no matter wanta hojjettu kun hojjetaa qaxaramtee hojjechuu dandeessaa, biizinasii mataa keetii danda'a. Namni viizhinii guddaa qabu waan qabatee hojjetu sana hin bareecha. Maaliif viizhinii qaba? Saksesiin isaa karaa kana keessa illee ta'uu mala waan ta'eef jechuudha. Namni garuu waanuma qabate qaxaramee hojjetu, kan isaa hojjetu, waan hojjetu sanatti yoo talisa ta'e, samma sinfinnaa jennu kana jechuudha afaan yoo namni talisummaa afaan Oromoo kun nama baay'eedhaaf hin galle. Yoo qabate ta'e hin milkaa'u jiruu isaa keessatti. Wanti kenname waan hojjetu sana hamma danda'e miidhagsee hojjete taanaan waanuma guddaatti deemaa deema namni kun saksesitti deemaa deema jechuudha. Hin hawwa ilmi namaa baay'een namaa dureessa ta'uun hawwaa mana gaarii keessa jiraachuun hawwaa makiinaa gaariidhaan deemuun hawwaa. Hiyyummaa keessaa bahuun hawwiidhaan hin ta'u fedhiidhaan hin ta'u yaadaa qofaan hin ta'u. Maaliin ta'a utuu hojiin tuffatiin gadi buutee hojjechuudhaan. Baay'ee galatoomaa ustaaz. Mee ustaaz yeroo dubatti isin deebisee yerootti manni murtii hidhaa isinitti murteessisan xiqqoo yaadannu. Yaa akkuma beektu hangaafanii akkuma jalqaba sitti immoo yaalee seera gaafan baradhu seenu kaayyoodhaan hin seene. Maaliin argaa mirga namni sarbamu barattoonni sarbaman manni maalummaa isaaniitiin saba tokko ta'uudhaan yookaan amantaa tokko hordofuudhaan yeroo sarbamuun harka kana keessan argaa dhufe taanaan yaadadha yeroo kutaa kudhan irraayyuu itti filatama akkuma amma sirni haaraan amma deebi'ee dhufe kana
yeroon soshaalii seenu namoonni baay'een ajaa'ibeeffatan. Yeroo sana keessatti namni barataan smaart ta'e yookaan barataan carraaqu cimaadha jedhamu naachuraalii gala waan ta'eef jechuudha. Maraatteeti maal taate ati akkoo meedisinii barachuu qabda yoon taane injiinarii barachuu qabda malee soshaalii akkamitti galtaan kaayyoon qaba. An seeran barachuu barbaada. Seera kan barachuu murteesse ganaa kutaa jaarraa kaasee jechuudha. Mana barumsaa keessatti illee chaalenjii gurguddaa keessa dabarsine qabsoo gurguddaa keessa dabarsine mirgaa wajjin wal qabate utuma kanaan jirru yuunivarsiitii gallee yuunivarsiitii keessatti chaalenjii baay'ee hidhaananii qaallettiitti 2004 hidhame isa jalqabaa miti Maqaleetti guyyaa 3 qadamaa wayyaanee poolis xaabiyaatti guyyaa 3 hidhame mana barumsaa yuunivarsiitii keessatti ijoollee walitti qabdee barsiiste hidhamee achi fuudhamee hidhamee guyyaa 3 booda wabiidhaan hin gallakkifame achitti. Yeroo sanan iyyuu for the first time durriyoota hattuuta wajjiniin injiraan iddoo tafkii geergoo maal bakka mana experience godheera yeroo sana gaafan qaalletti galu baay'ee natti hin dhaga'amne. Sanuma keessaa dabarree 2004 mootummaan TPLF'n hoogganamu PRDF'n adeemsinni amantaadhaan wajjin wal qabatee uummata muslimaatiin wajjin wal qabatee deemaa ture sirriin turre uummanni wanta sana mormii kaasee mormii sana hooggannee uummanni sun filatee koree 17 jedhamu yeroo sana ture sagaleen keenya dhagahamu kan jedhu ji'a 7 mootummaa wajjiniin diyaaloogii gurguddaa gaggeessine yeroo sana mallas qofannoo fi almost ministeerota dhimmi kun ilaallatu wajjiniin baay'isaa diilgoonee amansiisuuf yaadne jirri kan jiraanu irratti fe'uu malee isa fedhii uummataatiif isa nu asiis gaafannu deebisuu hin barbaanne doorsisa garagaraatti ture akkuma reefu gidduudhaan sii kaasee ukkaamsanii yeroo fuudhaniitti nu hidhantu ture yeroo nu doorsisantu ture faayinaalii garuu 2004 ji'a ramadaanaa keessa I think jiini sun ji'a hamilee natti fakkaata fuudhanii mana hidhaatti nu darban jechuudha. Shororkeessummaa naannoo himatanii namoota baay'eedha yeroo sanatti kan hidhamne. Namoota nu keessaa gara nama 4 maakalaawii ji'a 4 eegan hidhanii booda nu tursanii booda eegasii himatan irratti bananii qaallettiitti nu dabarsanii qaallettiirraa qiliinxoo nu geessanii qaallettii mana hidhaa baay'ee keessatti ni hidhameen maaliif shororkeessaadha waan ta'eedhaa fi nama wajjin haasa'uu hin dandeessu achi keessatti digiraa baay'eetu jira normaalii sun waan baasaamee dhumuu miti. Waan ilma namaatiif hin mallee sammuun namaa iddootti akka inni deteriorated godhee akka inni laamsha'u itti godhamu hayyoonni baay'een dhala Oromoo ta'an yeroo sana keessatti injiinaroonni namoonni gurguddaan kan sammuun isaanii gallakkisee mana hidhaa keessatti haan hin taane keessa turan namoota baay'ee gara alhamdulillah rabbi galatu sammuun keenya tuntu qabanachii baane himata kana booda waggaa 22 nutti murteessane. Nama 4 irratti jechuudha. Isa kaan waggaa 17 waggaa 14 waggaa irra xiqqaan waggaa 7 natti fakkaata. So waggaa 4 kana mana hidhaa baay'ee keessa naannofne maakalaawii irraa mana dukkanaa keessaa qaallettii zoonii 8 zoonii 3 mana addaa eegasii booda qiliinxoo irraa daganaa tu'uu nutti murtaa'in qaallettii eegasii booda wanti sun kissiin sun iddoo qabatamu iyyuu hin qabu ture. Kissiin yeroo sana himannaan itti nuti himatamne hundi isaayyuu ragaadhaan diffeendi goone haa ta'u malee sirni hin jiru olaantummaan seeraas hin jiru namoota dharaan bitamanii dhufanii nuun illee addaan baasuu hin dandeenye gaafa anaan na gaafatan nama tokkotti agarsiisaa gaafa tokko gaafatan isa tokkotti agarsiisaa. Doon inni haasa'u wanti inni haasa'u wantoota garaagaraatii horiidhaan bitamanii leenjifamanii dhufanillee haa ta'u immoo ifaan yeroo sanatti wanti nu dubbannu miidiyaadhaan jira viidiyoon waraabama suuraatu jira sana hunda goonee qabsoon sun gaarra caalaan qabsoo sanaa maali qabsoo mirgaati. For the first time kan yaadadhu wayyaaneen yeroo sana keessatti sagalee hundaa ukkaamsee sagalee gaazexeessota baay'eetu mana hidhaa jira. Mormitoota siyaasaa baay'eetu mana hidhaa ture namni yeroo addunyaan bakka biyyi kun guutuunsaa itti callisee jiraaf yeroo inni itti guutummaa guutuutti itti hoogganamaa ture yeroo sana keessatti afaan buune jechuudha. Chaalenjii guddaa goonee bifa nagaatiin biyya kana keessatti for the first time
dimtsaachinis samaa yookaan sagaleen keenya dhagaamu qabsoon jedhu kuni for the first time biyya Itoophiyaa keessatti qabsoon kan beekamu humnaanii qabsoon kan beekamu meeshaa waraanaatiini nuti garuu yeroo jalqabaatiif biyya kana keessatti waan kana kaanee kan goone jechuudha. So kanaafi as much as possible wanti nu dhahuudhaaf nu balleessuudhaaf lubbuullee nu balleessuudhaaf wanti godhamin hin jiru. Rabbumatu nu eegee eega waggaa 4-1 hidhamnee booda immoo ofumaa isaaniitti deebi'anii mormiin itti fufee mormiin qeerroo itti fufee jennaan 2009 akkasitti madeedhaatii baane jechuudha. Sunis experience mataa isaa danda'e qaba. Manneedhaa gara tokkoon qoraasoma dhiiraati jechuu dandeenya. Nama kaayyoo qabuuf, nama mul'ata qabuuf, nama egereen koo ifaadha jedhee yaaduuf bareedaadha. Nama garuu immoo sammuun isaa uma xiqqoodhaan boora immoo achitti nama baay'een of wallaalanii sammuu isaanii dhabanii qaamni hir'atee yeroo itti baanutu jira. Rabbee galatu kana biras dabarree jarris deemanii biyyis jijjiiramte maneedhaatii baane. Sana hunda keessa garuu darbamee achi gaafa mana hidhaatii baatan wantoonni baay'een akkamitti isin eeganme maatii keessan, ijoollee keessan, biizinasa keessan? Wantooti baay'ee nama gaddisiisan keessaa tokko an gaafanii mana hidhaa seenu ijoollee 4 qaban ture. Mucaan koo seenii 4ffaan yeroo sana dhalatte ganaa ji'a 2 illee hin guunne. Ijoollee koo waggaa 4 ijoolleen kee gaafa seen guddattu oolmaa see arguu dhabuun loosiidha, wanta guddaadha. Ijoollee keessiidhaa guddattu akkatti nagarree jiruu keerraa umrii keerraa waan hir'isuu qaba. Saayikooloojii ijoollee keetii irratti illee waan uumuu qaba. Haati manaa koo baay'ee cimtuudha. Anaan achitti deddeebitee na gaafachaa. Ijoollee kana immoo hamma danda'ameen gaabbiin qaawwee abbaan isaanii dhabamuu kun akka itti hin dhaga'amne gochuudhaaf dadhabbii guddaa keessa dabartee ijoollee kana guddistee mana barumsaatiin geessee sun egaa yaa wantoota tokko wantoota replacing goone bakka hin buusne wanti yeroo sana keessatti luus godhamee jira. Jiruudhaanis wal qabatee ani yeroo mana hidhaa galuu impoortii jalqabeen jira. Elektirooniksii biyya alaatii fidan ture, reefusii kaaseen ture. Jiruu gaarii eegalee taaksiidhaan deemuu, baasiidhaan deemuu irraa makiinaa biitsii bitannee yerootti jiruun fooyya'aa deemee, horiinis fooyya'aa deemee ture. Amma 2004 hidhamee amma 2006tti haati manaa kun dhiibdee suuqii fi ijoollee anaan achitti iddoo 3tti taatee baay'ee chaalenjii guddaa keessa seente. Haa ta'u garuu waan dandeessu gootee 2006 cufame suuqiin. Qabeenyi nuti qabnus baay'een isaa istaak godhee gaafa achi bahu homaa tokko hin jiru. Zeero homaa tokko jechuudha. Suuqiin hin jiru, nuti hojjetamu hin jiru, galiin hin jiru. Birriin isheen yeroo sana ittiin hojjetaa turre fuutee lafa wayittiin bitte akka birriin kun hin banneette manni kiraayiidha. Wanti nadaajii makiinaa biitsiin itti guutamu dhabame. Yeroo tokko makiinaa dhaabeen tiraanspoortiidhaan yeroo itti deemu eegalee jira. Ji'a 9 fi addunyaan kun Finfinneen akkanatti guyyaa falkansaa ol fakkaatee ifu kuni dukkana ture jechuudha. Yaa chaalenjii guddaa ture. Hojiinis egaa narkaa badee inni kaleessa beeknu hin jiru. Akkuma si kaasee maatiin keenya maatii biyyeessaa qabsoodhaan kan asiyyuu geenye. It was horrible. Wanti mana kee kiraayin ittiin kaffalamu dhabamee ji'a 3, ji'a 4, ji'a 5 tun kaffaleen yeroo itti ta'e ture. So namooti tokko namni gaa yeroo ati hidhamtu yeroo waa'een kee kan waan guddaadha, waan bal'aadha, waan baay'ee waan qabnu wanti baay'ee waan sappoorti godhamne godhee namni baay'een isin yaada ture. Realitii gaafa gadi buutu namni gad dhiyaatee mee kottu kan hojii kana eegalii, hojii kana jira, kana jedhee namni siin jedhu hin jiru. Asii kee Dubaayin namooti tokko kan kastamara duraanan qabu jira. Maaliif hojiin hojjettu jedhanii nutti dawwalu waan rakkina akkanaa keessa hin jira. Biyyaa bahuu hin danda'u. Mana hidhaatii baane malee dhukkuriin nurra ture. Asiin eerpoortiidhaan gaafa mokkoruu bahuu hin dandeessu naan jedhani. Kottuutii mee naasofnaa hin mari'annaa naan jedhanii paartineroonni tokko dur hojjennu turre. Asii karaan ittiin gadi baanu sin dhabame jechuudha. Asii hojiin hin jiru karaan itti gadi baanu dhabame. Yoo namni asiin eerpoortiidhaan dhaqee na qabatti jirattiin kun.
dhowwaadha. Siistama keessa jira jechuudha maqaan koo. So maaliin gochuun qabaa kara Jibuutiitiin asiin deemuun qaban jedhe. Jibuutiin baasii viizaan irra kuchifadhe. Dubaay immoo onlaayiniidha. Paaspoortii baafadheera haaromsadhee baafadheera. Paaspoortii kun argee viizaan onlaayinii naa dhufe. Viizaa lama qabachuudha. Viizaa Jibuutii, viizaa Itoophiyaa. Garuu karaan ittiin ba'an hin jiru. Maaliif riskiin fudhadhu? Waanuma fedhettaa yoo baay'ate na ajjeesu yookaan na deebisu maaltu uumamaa jiru akka kana taa'ee ilmaan koo wajjiniin beelaan rakkachuurra jedheen asii ka'ee makiinaa konteenarii fe'ee deemu ijoollee tokkotti dallaalotatti nan hime asii ka'ee Bishooftuu dhaqeen makiinaa kana nan yaabbadhe makiinaa konteenarii fe'ee deemuun Jibuutii deemee dhaqee Gaalaafii irra kan ga'u rabbi sal tokko gaafa murootti si gargaara. Galaafii maayinni gumruuka gaafa geessu paaspoortiin kennamee yaa'u iskaan godhamee viizaan kee ilaalamee egziitiin si dhaama miti gaafa achi geenye ifaan hin bade. Agartee gaafa ifaan badu shofeerichi maal naan jedha ijoollee muslimaa keezii keenya beekaa bakka ustaaz nama okkoraa ati gadi hin bu'in jedhee wambarii irra illee miti siree jira miti makiinonni keessaa kun siree sana booddee irraa as keessa taa'ii yoo illee dhufanii fattashan illee akkasin argine hangaruu dhaqeetaniyyuu mokkoraa naan jedhee dhaqe. Gaafa dhaqu ifaan hin badee shofeerichi dhaqee namooti baay'ee tasallafee jira miti fuudhee itti kenne. Kan isa kanaati jedhee nama biraa nama booddee jiru kana riskii fudhatee inni mataansa. Egziitii harkaan dhaanii maatama tuuskaanii kennanii akkatti Jibuutii galee second day halkan tokko Jibuutii bulee Dubaay deemee amma gaafa biyya keessaa lakkaa sallaayin barrii keenya irra jira. Oolista injiru jedhamee riippoorti godhameera. An guyyaa 15 wayiin achi ture karama Jibuutiitiin deebi'ee fatanaa guddaan baay'ee Jibuutii irratti na mudate. What happened? Gaafa dhufee jiraa wajjin haasa'ee bakka akkanitti hojiitti eegaluu qabu jirri meeshaa akkanaa erguu danda'anii jara sana baay'een galatoomfadha har'allee ani immoo waan kana gurguree at least waan xiqqoodhaan hojii jalqabuu akka danda'u walii gallee fayyama baasee bifa seera qabeessa ta'e maaliif jira amma gaa waraabessi jira yeroo kana waraabessa afaan jirra ammas baanii alaan jirru ganaa waraabessi kun naannoo keenya naanna'aa jira. Eegasii booddee gaafani Jibuutii gahuu magaalaan seenaan jedhe maaliif magaalaa seeniin amma immoo makiinaadhaan Dirredawaa dhaqeen achi dhufuudhaaf ammoo deebiin immoo akka hin qaban. Gaafan eerpoortii keessa galuu viizaa koo ilaalanii bakka as deebi'u magaalaa seenuun qabdu asumaan biyyatti deebita. Indee ganaa qanaallee guyyaa qaba noo hin danda'amu. Maaliif eerpoortii keessa lakkaa jira eerpoortii qabu. Eerpoortii keessa na bulchanii tikeetii na kuchisiisanii Finfinnee dhaqxamoo Dirredawaa dhaqxanaan jedhan. Mee xinnoodhuma seellee taayim ispees gaappiin qabaadheen Dirredawaadhaan jedheen. Dirredawaa pileenii keessan galee bakka bataam waa lama qofa. Yookaan nagaadhaan ba'uudha yookaan hidhamee Finfinnee dhufee maakalaawii galuudha. Ayizoo maakalaawii naanafne ganaadha garuu amma qaxxitaan galle malee. Gan dhufee Dirredawaa gaafansii gahuu sasallafnee paaspoort kontiroolii paaspoortiitti kennee weelkaam jedhee paaspoortii dhahee gaafa inni naa kennu dhugaan seene. Wallaahi gadi baheen dirree mintini keessaa gaafan gadi bahu sujuudiin bu'ee gammachuu. Dhaqee riilaaksii godhee hoteela wayii qabadhee taragaaggeen makiinaa halkan minibaasii jechuu dhufuun dhufee halkan mana dhufee haati manaa koo gaafati hidhamte caalaa naan jedha. Kan lubbuu koo dhiphisee baay'ee na cinqee adeemsa kee ammaa kana baguma nagaan galte. Maaliif namni hin gaafataa dhufanii eessa dhaqee namni isheen hin beekne ulaa irratti chaalenjii gurguddaa. Gaafan dhufee guyyaa 3 guyyaa 4 buloo maakalaawiidhaan itti dawwalan. Kaamil Shamsaa beektu. Abaloo waliin jedhama. Koomaandarii achitti nu marambaraa ture nama hin beeku. Si mari'achiisu waa wayisii haasa'uu barbaanneeti maakalaawiitti kottuu naan jedhan. Maal nagaadha miti nagaadha kottuu naan jenna ishee makiinaa koo ofiin dhaqe. Gaafamtii dhaqu makiinaan gibbii galee as ture naan jedhanii tursiisanii mirmaraa kifil akka haaraatti eessa dhaqxee gara seeraan alaatiin baatee eenyuun qunnamtee dhuftee abaluun qunnamtee dhuftee yeroo sana gaa'uwaa jijjiirama kana faallaa wanti baay'ee jira biyya kana keessa. Baqqaatii na dabamnee sirroofnee deebitee barannee waggaa 22 ka sana
qaallettiitti deebitee fixxanaan jedhama. Tani miyaan dhimma siyaasaa miti dhimma dhuunfaati baay'ee isaa miira keessa galee xarapheezaa kana tumaa aariidhaan haasa'an ture yeroo sana keessatti. Actually egaa miiraan akka sanaan haasa'uunis iyyuu ergaa mataa isaa danda'e qaba ture innoo jarris yaa'u siistemii ittiin waan kana ittiin godhanu qabu. An baay'ee miira keessa galee imimmaan ija koo irraa bu'aanaa se'e gaafa sana. Bakka feetu asitti na ajjeesuu dandeessaa. Maatii koo beela'u qabeenya koo barbadeessitanii maal naa gootan isin hin jedheen na dhiitanii maaliif himtee himteen gaafa nimee deemu eerpoortii irratti liistiin koo maqaan akkana jira. Laayii kun kaayyoo biraati eenyuun qunnamtee dhufte mishinii maaliif fudhattee dhufte cinqi guyyaa lamachitti na hidhanii na farramsiisanii funyoo dheeraa isaa tokko natti hidhanii na gallakkisan jechuudha. Maakalaawidha. Akkasittiin egaanis hojiitti xiqqoodhaan deebi'ee jarris hin deemanii rabbiin moogaa kana booddee waan baay'ee jijjiire. Isinis jireenyatti fuftanii Jireenyatti fufnee biizinasii eegasii booda bal'isee kompiitara elektirooniksii kana bal'inaan kaargoodhaan fiduun eegalee caalbaasii garaagaraa keessatti hirmaachuun eegalee namoota paartinaroota tokko wajjiniin biizinasa garaagaraa riil isteetii warshaa bishaanii warshaa dhagaa daakuu wantoota garaagaraa akkuma reefu siin jedhe sodaadhu riskiisi wanta baay'ee keessan galee alhamdulillah amma haala kanaan hojii gurguddaa keessa irra jechuudha. Baay'ee namatti tola. Ustaaz irra deddeebiidhaan haadha warraa keessan gaafa maqaan kaasa miti zikrii dhuman godhe. Fidee dhufuun ani immoo nam gammada gaafa namni gaagati dubartii taatee fi haadha warraa isaa walii isin immoo akkasiin wal hooggantan lakki isa qofatu hin ta'in I think daftanii yeroodhaan gaa'ela uummachuun keessanis milkaa'ina keessaniif 100%. Maaliif fakkaate wantoota dargaggoota keenya baay'ee isaanii karaarraa dabsan keessaa tokko namni yaa uumamaan attraakshiniin dhiirri dubartiitti attraaktir ta'uun dubartiin dhiirratti attraaktir ta'uun naachuraal uumamaan jira. Wanti kun yeroodhaan maaneejiyoon godhamne kaayyoo kee irraa si hanqisa. Jaalala keessa galtaa jaalalli sun maaneejabil ta'uu dhabuu mala yeroo malee waan hin taane keessa galuu dandeessa wanta garaagaraatiif saaxilamuu danda'a dargaggeessi. Anaa kana chaaptarii kana yeroodhaan cufuun koo waan baay'eedhaaf tokkoffaa responsibilitiin akkanatti dhagahamu. An qofa koo miti kan hin jiraataa jiru. Maatii jira namoota na wajjin jira jedhee akka yaadu godhee jira. Waan an saksasii irra jiru kana sheerii guddaa haadha koo abbaa koo jalqaba karaa irratti na baasaniin booda sheerii guddaa yookaan immoo qooda guddaa namni qabu isiidha. Mana kee keessatti ati nagaan qabdu taanaan gammachuun qabdu taanaan saksasiin qabdu. Saksasiin kee yoo jiraate illee artifishaaliidha. Yoo jiraate illee yeroo muraasa booda exposed ta'ee mataa dhukkubbii biraa fida. Mana kee keessatti haati manaa si hubattu yookaan abbaa manaa si hubatu qabda taanaan si deeggaruu qabda taanaan nagaadhaan galtee baata taanaan qabeenya kamii oli saksasii atiraakti godha kun mataan isaa jechuudha. Anaaf haati manaa koo really dubartoota baay'eedhaaf fakkii taate yaada. Maybe si kophaatti haasofsiisuu dandeessa. Maaliifin siin jedhaa ijoollee guddisuun akkaataa ijoolleetti guddisan alhamdulillah gaa ijoolleen keenya ganaa jarri kaan xixiqqoodha. Mucaa keenya jalqabaa successfully iddoo amma karaa guddaa deemsisnee jirra inni yaadna warritti aananis haaluma gaarii irra jiru. Guddisa ijoollee kana irratti ijoollee bocuu irratti mana kana hoogganuu irratti anaan baakkochuu deeggaruu irratti ifin amma mo'achi bira dabarteeyyuu dubartoota isin barsiistii daawaa isin gootii iddoo garaagaraattis immoo deemtee dubartootaaf fakkii waan ta'us waan baay'ee hojjetti. So haati manaa koo anaa fi everything wanta baay'eedha jechuu dandeessa waan guddaadha jechuu dandeessa waan amma akkanatti haasa'amee dhuma qofa miti ijummaa yeroo nuti baaziliinii beektaa baaziliinii miti zeeniitti qabaate hin qaqqabneeti sin amma warraa zeeniitiin yeroo mataatti dibachuun namaaf namni easily affordable ta'e argachuu danda'u yeroo sana dhabdee mataan see gogee tiintanii jedhu ture waan kibriitii saantimii 20 haya saantimiidhaan bitamu yeroo ittiin binnee buttaa gaazii itti qabsiifannu yeroo itti dhabne ture.
It's all challenges maatii qabdi. Maatiin sees maatiin kun somehow nama of dandeenyullee danda'udha. Akka maatii keessaa baadiyyaa miti jechuudha. Haa ta'u kanatu inni matiin maatii seetti. Ciniinnattee ofitti dibattee huccuu tokko waggaa uffattee akka dubartiitti magaalaa keessa jiraatutti waan guddaadha. Yaa baay'ee galateeffanna. Kanaaf kaamittiin keessanii haadha warraa keessanii. Yeah, of course. Kanaaf kaamittiin koo iseedha kaleessas har'as. Hayyee galatooma. Isaaniinis guddaa galateeffanna. Ustaaz gaaffii dhumaa tokko qofan sin gaafadha. Amma sa'aatii dhumaarra ga'een jira. Isinirraa baay'ee barachuu barbaada. Daawwataan koos for sure waan baay'ee argateera jedheen abdadha. Egaa hawaasuma nuun keessaa baanee isin haadha warraa keessan akkas kabajanii dubbattan ijoollee keessan itti guddifattan hawaasuma kana keessatti dubartoonniif daa'imman bifa adda ta'een miidhaan yeroon irra ga'u bifa adda addaatiin yeroo isaa jijjiiree haala isaa jijjiiree bara kana sooshaal miidiyaadhaan illee buuliingiin oofishaalii namni yerootti nama arrabsu yerootti nama gadi qabu wantoota kana argina waan ta'eef akka barsiisaa amantaattis akka dhalataa hawaasa kanaattis duudhaan keenya maal ture ammoo maaliif akkas ta'uu dandeenye cabni kun eessaa dhufe laata akkamitti gaafatamummaa keenya ba'uu dandeenya. Kun gaaffii guddaadha baay'ee utumata durii addaatti hirmarreen ni bareedaadha yaada. Maaliif jennaan dubartiin jechuun waa hunda. Ishiin bari biyya utubaadha. Ishiin bar waan addunyaa kana jiruu kana multiply kan godhu dubartiidha. Nama kabajamaatu dubartii kabaja. Nama salphataatu dubartii salphisa. Yeroo ammaa kana keessa wanti dhageenyu kun wanti agarru garuu amantaa keessa hin jiru. Aadaa keenya keessa hin jiru. Gara jabeenyi yeroo ammaa kana dhageenyu kun namummaa keessaa nu baasaa jira. Kun immoo nu fayyadu. Namoonni kana godhan haadharraan dhalanne haadhan qabanii samiidhaa gadi bu'anii dhiirarraa dhalatanii akkamitti dubartii ullee durbaa daa'imman gudeeduun ajjeesuun dubartii haadha manaa isaa wajjin rafe haadha manaa isaa qaama qulqulluu isa amantee abbaa seerraa haadha seerraa mana keessatti dhalatte mana keessatti homaa tokko narra hin ga'utti amante keessaa baate akkoo isa amantee dhufte akkamiin giraraarraan ga'a. Kun baay'ee waan miira keessa illee nama galchuudha wanti yeroo ammaa kana iddoo adda addaatti dhageenyu jechuudha. Kanaaf kun hanqinni jiru seera biras hanqina jira. I can say this boldly. Waan barbaade godhee koo kan inni hidhamu muraasa yookaan waggaa muraasa. Gudeedee koo waggaa 12 hidhameedha. Nonsense. Dubartiin tokko guduudamtee jechuun koo psychologically namummaatti deebi'uudhaaf umrii ishee guutuu hanqinatu sammuu ishee keessatti dhagahama. Inni ka'eerraa dubartii tokko irratti miidhama qaqqabsiisu kun mana kamii dhufee itti gaafatta. Eenyu abbaan isaa, eenyu haati isaa itti gaafatta. Inni ilmoo ijoollee sabiyyii gudeedu, ajjeesu, butee birrii itti gaafatu kun eessaa dhufee itti gaafatta. Kanaaf hundi keenya iyyuu eessaa baanee akkamitti guddannee ilmaan keenya immoo akkamitti guddisaa jirraa. Yoo akka kanaan deemne biyya lammii akkamii uumaa deemna. Kun sodaa guddaa yeroo ammaa kana kan jiru kana. Inni afuraffaan ansii kaasu sooshaal miidiyaan qixa dogongora ta'een itti fayyadamaa jiran. Sooshaal miidiyaan egaa akkuma maqaa isaati sooshaal hooggansan qabu abbaanii ofii hooggane malee. Ijoolleen keenya maal ilaalaa jirti? Maal ilaalaa guddataa jirra? Fiilmii Hooliwuditti hojjetamuu ilaalaa jirti moo? Fiilmii Booliwuditti hojjetamuu ilaalaa jirti moo? Maal hojjetaa jirti? Kiraayimii adda addaa dhaadheffamee dhiyaatu. Diraagii garaagaraa dhaadheffamee dhiyaatu. San ilaalaa jiru. Akka jabinaatti koroo nama ajjeesuun, nama dhalaa gudeeduun akka jabinaatti yeroo itti ilaalamu fa'aa jira iddoo tokko tokkotti akka gamnummaatti akka goosummaatti itti ilaalamni sheem wanta baay'ee nama saalfachiisudha. Kanaaf kun hanqina guddaa jira. Seerris fooyya'uu qaba. Qaamni hundiyyuu immoo itti gaafatamummaa isaa fudhachuu qaba. Abbootiin amantaa,
manni barumsaa mootummaan seerri illee irra deebi'amee warri seera raawwachiisu illee poolisiitti gaafa dhaqame wanti kun riippoorti godhamu akkamitti tiriit godhamaa jira. Akkanan ta'ee nan miidhame qaamni see madaahee si galeera qaama see irratti horbobbaan ba'ee ijji see jaamuu dhihaatee ilkaan cabee poolisii bira dhaqxee akkoo jaarsummaatti ergu. Sasa waan hin fakkaanne aadaan akkanaa kun sirrii miti namoota kana gamneessaa jabeessaa deema malee kun wanta waan kana dhaabu waan hin taaneef kuni dubartii kabajuun ijoollee durbaa ulfeessuun kabajuun akka amantaatti iddoo guddaatti kennama. Rasuulli alayhi salaam nama rabbiin ilmoo durbaa tokko kennee fi qixa sirrii ta'een kunuunsee guddisee iddoo guddaadhaaf geessise rabbiin jannata wabii seeneefii jira. Dhiiraaf hin jenne yeroo kana dhalaadhaaf jiran. Jannanni faana haadhaa jala jiraadha. Maal jechuudha kun? Haati akkamitti akkasiin kabajamuu qabdu dhalaan akka kabajamuu qabdu kan agarsiisudha jechaadha. Kanaaf namni tokko wajjiniin keessattuu amma domestic violation kan jennu mana keessatti kan uumamu kana baay'ee namni irraa haasa'uuf hin kan haasa'e. Rakkoo dubartoonni baay'een isaanii mana keessatti hacuucamanii reebamaa mirgi isaanii sarbamaa qaamni isaanii hir'ataa jiraatu bultii koo jedhanii ilmaan koo jedhanii jechuudha. Ani baay'ee natti dhagahama kuni hundi keenya itti gaafatamummaa keenya bahuu qabna.